Taayee jechuun isaa wajjin saahibummaa qaban guyyaa muraasa dura akkana waliin turan jechuudhaan suuraa isaatillee maxxansee haala kanaan poosti biraa keessatti yookaan maxxansaa biraa keessatti obboleessaa kana yaadate. Achi dhaqeetiin qorannoo taasisee jechaa jira. Maaliif wanni kun ta'e Alex Taayee? Ani intala takka tan achi keessa hojjettu wahii waamee sireen jiraa jedhee tan gaafadhee jee. Eeyyeen ni jira naan jette jee. Har'a ganama girrigirriin naannoo kana ture maalidhaa jee tan gaafadhee jeetti deebi'ee. Namaatu as keessatti wal lole moo? An jedhee ishee gaafannaan lakkii homtuu hin taane naan jettee yaa intaltun. Konkolaataan poolisii hayyee maaliif as dura dhaabbachaa ture jechuudhaan hin gaafadhee jeerra deebi'ee. Ani waanan beeku hin qabu jechuudhaan alaalaa hojii kan kun hojjedha abboo jetteeti. Nabiraa ol deebitee jaa nabiraa ol seente yookaan ol dheessitee mana keessa kutte namicha abbaa hoteelatti yoo isheen himtu argeen achii deemee jaa obbo Alex Taayee. Dhimmi du'a soraa kuni waan akkasumaan ta'e mitii jaa qaamoleen nageenyaa naannoo sana hojjettan bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessa jirtan qaamoleen nageenyaa naannoo sana hojjettanii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jirtan haqa soraadhaan of baasa. Hoteelli kun hatattamaan cufamee obboleessi keenya maaliin akka du'e ifanuuf haa ta'u abbaan hoteela kanaa seeratti dhiyaatee nuuf haa gaafatamu. Kichuu dhabne dhiigni ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti akkasumaan bilaasha ta'uun kun hanga yoomitti yaadi jiru jechuudhaan barreeffama kana gallakkise. Kana jechuun maal jechuudha isinitti fakkaatti? Mucaan kuni hoteela Evolaa jedhamu kana keessatti akka ajjeefamedha. Duraan dura wanni dhimma hoteela irraa dubbachuu barbaannu obboleeyyan kiyyaa isinillee warri hoteela fayyadamtan warri hoteela dheeyitan hoteelli kaameeraa hin qabne hoteelaa miti mana dhuunfaa ka durriyyeen akka feetetti si gootu jechuudha. Hoteela 5 star balaaqalaa hin jeena hundi hoteelumti CCTV kaameeraa hin qabne kaameeraa manaa hin qabne kaameeraan manaa hoggas hin jennu ruuma ati keessa bultu keessaa miti hulaa ruuma ati gartee banattee ol seentuu kana mucaan kun nama fayyaa qabuun mana san dhaqee hoteela san dhaqee. Akkamitti dhaqe yeroo tam dhaqe sa'aa tam dhaqe nama akkamii wajjin dhufe eenyutu hoteela sanitti dhadhee CCTV kaameeraan waan kana guutuu waraabuu danda'uu qabaa jechuudha. Ruumaati keessa galtu osoo hin ta'in ruumaati keessa bultu osoo hin ta'in kaameeraan waraabamee qoratamuu danda'uu qaba. Hoteelli yoo kaameeraa qabaatu taate qaamoleen seeraa bakka sanitti argamanii deemanii ilaalanii sa'aa akkam dhufe eenyu wajjin dhufe akkamitti dhufe dhahamee dhufe moo osoo fayyaa qabu ol seene hoteela kana. Hayyee gaammaan sana qaamni isaa nagaa hajanii oduun takka ganama kana baatee turte. Haa ta'u malee adda isaatirra dhahaan akka jirtu namni reeffa mucaa kanaa mana sanii dhaqee baase arginee jirra jechuudhaan ragaa bahaatiin jiran yeroo ammaan kana. Namni maqaan isaa Kabbee jedhamu kuni namoota gartee suuraa orijinaala gallakkisan keessaa suuraa bakka kanatti kaafamte kana namoota mucaan akka ragaa addarraa dhahaa qabu mirkaneessan keessaa nama tokko. Hoteelli mucaan kun itti ajjeefame ammallee hojiitti utuu jiru akkamitti reeffi isaa gaggeeffama gaafii jedhuun eegala. Akkamitti waajirri poolisii kutaa magaalaa sanaa hoteela mucaan itti du'e keessaa reeffa baasee hojiin akka itti fufu taa'e.